ilmaan Oromoodha. Rabbi jecha du'aayinaa godhaa fi riyaatii yaaramni na jala ajjeesuu deemaa sheer koppiliinginaa godhaati du'aayinaa godhaa fi rabbi jaati sagalee seen qama carrashaa dhaggeeffadhaa riyaatii yaxaniin ijoollummarraa wajjin guddadhaa rabni na jala ajjeesuu deema. Oromooti waan hin godhun beeku akkam akkaan godhun beeku ani fi faaraa biyyan beeku manatti qollofanii ajjeesuudhaa deeman jedhanii kun ammaan tanan ajjeesuudhaa dhufu jiranii abbaan niin ajjeese jettee sagalee tana na jala qabdee maal akkaan godhuu fi eessa akkaan dhaquu fi akkam akkaan godhun beeku. Hadara rabbi jecha du'aama qofa naa godhaa fi akkam jeemaatii sitti akkaan himuun beeku riyaatii jecha ijoollummarraa wajjin guddadheen dhabuu deema rabbii jaatu'aayinaa godha. Rabbi furmaata siyaa bitu jaati Oromooti du'aayinaa godhaa fi maaliin akkamiin godhame akkamiin godhama waan hin godhun beeku. Bishaane khalaas qaalichi ammaan tana dhufu jiran anjettee qaalittiin xiyyaamuma sagalee jedhakkamtee rabbi sabrii isin haa kennu dadhabnee jirra ilmoon hin dubbattu ishee ajjeesu malee fayyaan tiyya hin jirtu jee jaarsi dhufu jiraan anjaanii amma qaalittii sagalee naqqabdee bu'aa sagalee naqqabdee rabbi raamata isin haa godhu isinillee rabbi isin haa jiraachisuu beedeerti isin haa kennu kunoo qaalichi kiyya dhufu jiraa si ajjeesu biraan jettee qaalittii sagalee jedhakkamtee rabbi raamata isin haa godhu isinillee. Ayyaa carraa shamarran keenya dhugaa rabbiiti. Gaafa biyyaa baan hojjennee of jijjiirradha malee namaan doorsifamnaa arabootan tumamnaa waan akkasiitiin guyyaa takka yaannee hin beennu hojjennee of jijjiirradha. Garuu immoo akka yaanne sana nuu ta'u diddi dubbiini. Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii nagaa qabaadhaa isiniin jedha. Mee viidiyoo kana gubbaarratti adaraa keessan laa'ikii godhaa obboloonni Suudi Arabiyaa keessa jirtan ijoollee baay'ee Suudi Arabiyaa keessa jirtu gargaaruu dandeessu jedhee yaada warroonni sagalee koo kana dhaggeeffattanii. Waan biraa isiniin hin jedhu mucattii tana yoo lubbuudhaan hin jiraattu ta'e akkasuma warroonni sheerna irratti gootan mucayyoon tuni akkasuma lakkoofsallee yookaaniif immoo maqaasa lookeeshinii illee erguu yoo dandeessi ta'e mucayyoo kanallee wal qunnamsiisaa adaraa keessan ijoolleen achi keessa jiran ijoolleen naqqabanii gargaaranii mucayyoo kana baasuu danda'an hin jiru. Yeroo baay'ee viidiyoo akkasii sheer namarratti gootu garuu immoo akkamiin namni akka gargaaru dursa mijeessa bakka jirtu iddoo jirtu lookeeshinii erguu kan dandeessu maalan ta'e nama ajjeeftii maal baashii wani nu seete boofa nu seete moo nama bar dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechaadha. Ijoolleen keenya yeroo ishii waan akkasitti isin ajjeefnaa jedhanii sagalee isinitti qabani maal isin waan teessan hin baatanii baddanii poolisiitti harkan kennattanii ijoolleen tokko barba'uullee hin dandeessan akkaataa ittiin baatan hin mijeeffattan. Amma viidiyoo mucayyoo ishii Joordaan keessatti otoo ishiin fiigaa jirtu najjeesutti otoo fiigaa jirtu kuftee waarrattee caccabdeetu hamma akkasittiin teessu kana. Dursa akkaataa ittiin baatan karaa ittiin baatan mijeeffachuu qabdu bar akkasumatti miti jechaadha. Mucayyoo ishiin kunis amma balbala itti cufan jedhan garuu balbala yeroo namatti cufan immoo akkatti ba'an hin qaban. Biyyeesus yaa rakkina ijoollee keenya kanaa maal ijoollee isayyuu immoo deemaa jiru ganama ishiin biyya keessaallee kinootti yaa'aa jirti ijoollee keenya. Rakkoon ijoollee keenyaa kun dhugaa rabbi ana cinqatii sammuu natti godhaa jira jechaadha. Viidiyoo baay'een na biratti sheer ta'aa jira. Obboloota koo rabbiin sinaa eegu. Adaraa keessan warri ijoolleen gargaaruu danda'an baasuu danda'an hin jiru waan ta'eef mucayyoo dursitee viidiyoo kana hojjette na qunnamsiisaa. Suudi Arabiyaa keessaa bakka barbaade haa ta'u ijoolleen dhaqqabanii gargaaruu danda'u. Adaraa rabbii keessanii ijoollee mucayyoo viidiyoo hojjettee gallakkifte tana qofaan wal qunnamsiisaa obboloota kiyya. Amantiidhaan kutaadhaan osoo isiniin hin jenne namummaa ta'uun keenya nama ta'uun keenya gaafa rakkoo wal gargaaruudhaafi. Gaafa rakkoo kana wal gargaarra osoo waliin qoqqoonne jechaadha. Mucayyoo kana haa gargaarru haa birmannuuf yoo lubbuun jiraatte jechaadha. Lubbuudha yoo jiraatte akkuma dura doorsisanii amma dhiisan osoo hin taane mucayyoo kana otoo amma yoo rakkoon tokko irra ga'ee otoo hin ajjeesin dafneetoo mana sana keessaa baasuu qabna. Yaa obboloota kiyya. Maaluman jedhe barcarraan ijoollee keenya maal godhanii silaa mana isaanii qulqulleessu. Hojii isaanii hojjetu.
Maalidhaan isaan akkasittiin ajjeesan? Maalidha kan isaan akkasittiin miidhan? Yaa Rabbi ati nuu birmadhu, ijoolleedhuma keenya nuu birmadhu. Waan jennus wallaalle ijoollee, waan qabannus wallaalle. Kuni darbeera bakka amma homaan jennu jenne asiin dhufa achiin dhufa rakkoon ijoollee keenyaa. Rakkoodhuma ijoollee keenyaa kana gara itti baasu wallaalle ijoollee keenya. Biyya keessa jirru keessatti biyyi keessa jirru nagaan qabdu. Ijoolleen keenya biyya garaagaraa keessa biyya nagaan jirtu keessatti rakkachaa jiru. Rakkoon isaanii guyyaa guyyaa irratti dararraan isaanii ijoollee keenya irratti baay'achaa jira. Kaan imimmaan isaanii cobsaa jiru, kaan rukutamaa jiru, kaan dhaanamaa jiru ijoolleen keenya. Qoonqoodhaan beelamu waan hedduudhaan rukutamaa jiru. Yaa ijoollee keenya dhugaa Rabbii waan man jedhu isaatu na wallaalchisee jechaadha. Waan biraa isiniin hin jedhu miicayyoo gooddanyaa ishiiti jettee toboossee viidiyoo waraabde kana. Otoo jarri sareen tun isaan ishiin nyaatin adaraa keessan sheer itti godhaati naa fida. Na qunnamsiisa. Miceettii na qunnamsiisa. Nan dubbisa. Ijoolleen achi keessa jiru hin gargaaru hin baasu. Yoo ofiillee baasuu dadhaban imbaasii irraan dhufte warra biyya keessaa akkasuma warra biyya isaan ishiin jirtullee iji lakkoofsa yoo qabaattee nuu kennite lakkoofsa sanaan ijoolleen dhaqanii dubbisanii baasuu danda'u, gargaaruu danda'u, imbaasiin gargaaruu danda'a. Yaa obboloota kiyya. Akkasittiin callistanii jettaniituma namni tokko yoo rakkate viidiyoo waraabdanii ol darbitaniituma biraan een hafina akkasitti miti barra nama gargaaruu jechaan. Amma dhumaatti dhaabattee nama tokko gargaaruudha. Lakkoofsa ittiin argachuu danda'anillee maxxansuudha beektu. Malee akkasumatti abaluu kana gargaaraa jettanii waanuma nama sanaa irraa haasoftanii yoo deemtan haasaan hojii hin ta'u. Haasaa bichaan haasoftanii yoo dhiiftan haasaanii fi hojiin tokko miti. Micoon kun rakkoo keessa jirti nan ajjeefama nan du'a jettee waan baay'ee dubbattee sagalee obboleettii ishii kana yookaan goddanyaa ishii kana ergite. Duudhaan dursaa oolchuu qabna bakka micoon tun egaa akkana jettee namni dhaqqabuu qaba, gargaaruu qabu, ijoolleen gargaaruu qabu. Biyya kam keessa iyyuu jiru ijoolleen keenya. Yaa obboloota koo dhugaa Rabbii maaluma akka ta'e isaan beekuan. Yaa Rabbii kiyya cinqiidhuma kana keessaa maaloo nu baasi. Maaloo ijoolleedhuma keenya cinqii kana keessaa baasi. Maal yoo nutti hafee ijoollee dhugaa Waaqayyoo yoo hiyyummaa keenya qabaannee biyya keenya keessa teenye maal ta'a? Rabbiif hiyyummaadhuma teenya qabannee biyya keenya keessa teenye. Adaraa keessa sheeritti naa godha. Laayikii godhaati biraan naa gaa'ii. Dhuftee na dubbistu isiniin jedha. Hundumti keessanuu galatooma waan dhaggeeffattaniif Rabbi lafa isin jirtanitti nagaa isiniif haa kennu. Laayik sheer godhaa. Warroonni arra tokko jettanii mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'a. Waan hedduudhaaf wal fayyanna isiniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabadhaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Amtuun takka isiniin argini. Tiksee gaarii isiniif haa ta'u. Rabbiin isiniin jedha. Yeroo gaarii qabadhaa. Chaawu chaawu. Turtii gaarii.